Tu hordoftoota keenya kabajamoo qaqqaalii duraan dursee akkaataa YouTube keenya sa'aatii isaa itti guddifachuu dandeenyuun isin garsiisaa. Sa'aatii teenya akkam jennee akka guddifachuu dandeenyu sa'aatii 4,000 jechuudha. Akkaataa sa'aatii 4,000 itti nuuf guutee monetaayiz ta'uu dandeenyu jechuudha. Warreen yuutuubaroota xixiqqoo osoo abdii murannee yeroo gabaabaa keessatti monetaayizeeshinii keenya akkaataa itti argachuu dandeenyu jechuudha. Ni deemna Google Chrome kan jedhu kana jala ni seennaa jechuudha. Erga Google Chrome seennee Restream jennee itti barreessina. Restream kana yeroo barreessine laayivii itti seenna. Restream kana ni seenna. Yoo duraan banuu baanne amma loogiin goona. Restream ni seenna. Sign up jaa an duraaniin banee jira waan ta'eef loogiin kan jiruun godha. Okay, naafitu jira. Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha guddifannaa sa'aatii teenya jechuudha. As keessa yeroo seente Enter Studio jaa New jaa amma Newiin tuni haareetti jechuudha. Kallattumaan seenuu jechuudha. Haaree barreessitee seenuudha. An duraaniin seenee jira waan ta'eef Enter Studio kan jiru kanaan seena. Waan an duraan ittiin wanta jechaa ture ittiin seenaa ture jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti sa'aatii 4,000 nuuf seena.